Magaalaa Shaggaritti bitootessa 24 daawwannaa hojiilee misoomaan kabajame. Mootummaan jijjiiramaa fayyadamummaa uummataa gama hundaan mirkaneessuuf tarsiimoo dinagdee damdaneessa boocatee xiyyeeffannoon hojjechuun waggoottan torban darbanitti bu'aa abdachiisaa galmeessee jira. Haaluma kanaan bu'aa milkaa'ina bitootessa 24 bara 2010 kan ta'e oomishni qamadii jallisii kilaasteraan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galanitti oomishamaa jiru hooggansi olaanoo sadarkaa naannoo magaalaa Shaggar paartileen morkattootaa hayyoonni abbootii gadaa fi abbootii amantaan daawwatameera. Itti gaafatamaan waajjira addaa paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kadir Maammoo gama isaaniin injifannoon bitootessa 24 bara 2010 argame akka salphaatti kan hin dhumnee fi qabsoo yeroo dheeraa booda kan argame ta'uu ibsuun guyyaan kun guyyaa gulantaa qabsoo boqonnaa haaraatti ce'edha jedhamu. Guyyaan kun guyyaa aduun itti nuu baatedha. Sablammootaaf keessumattuu uummata Oromootiif. Akkuma jaalleewwan na dura kaasan guyyaa kana dura Oromoon akka sabaatti sirnoota garaagaraa jalatti qe'ee isaatti salphataati ture. Qe'ee isaatti ajjeefamaatti ture. Diinni gurmaa'ee humna isaa cimsatee taayitaa mootummaa qabate hundi qe'ee Oromoo dhufee akka fedhe kan itti saamu ture. Guyyaan kun haala kana hundeedhaan jijjiiruu akka dandeenyu carraa nuu kenna jechuudha. Jijjiirama bilchinaan geggeessuun keenya sirnaan hoogganuun bulchuu keenya mul'isee biyyoota diigaman irraa adda nu taasisaa dubbatan. Jijjiirama bilchinaan hoogganuu akka dandeenyu agarsiisa. Jijjiirama hoogganuu jechuun wanna baay'ee ulfaataadha. Biyya hedduutu diigamaa jira. Suudaan arguu dandeessu. Yemen, Liibiyaa biyyoonni jedhaman jijjiirama hoogganuu dadhabuurraa biyyoota diigamanidha. Biyyoota wal waraansatti galanidha. Hooggansi jijjiiramaa muummicha ministeeraa keenyaan geggeeffamu bilchina yaadaa, bilchina geggeessummaa addaatiin karaa baratameen osoo hin taane tarsiimoo addaa beekumsa yaadama biyya keessaatiin masakamuun jijjiiramicha geggeessaa jiran waan ta'eef bu'aa olaanaa argachuu dandeenya. Mootummaa uummataa ijaarree cabiinsa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa sirreessinee fayyadamummaa uummataa mirkaneessineerra jedhan. Mootummaa eeyyantaa uummataatiin seenaa keessatti hundaa'e mootummaa badhaadhinaati. Mootummaa badhaadhinaati. Siyaasi keenya siyaasa gidduuti. Siyaasa fiinxaalessummaa gamanaa gamasummaan nuyii fi isin keessatti baay'atu. So fandamentaalii cabiinsa siyaasaa keenya sirreessuudhaaf hojiilee babal'aa hojjennee sirna ammataa ijaarree jirra jechuudha. Itti aansee cabiinsa diinagdeeti. Biyyi kun qabeenya bal'aa qabdi. Garuu immoo kadhatti. Birmadummaa biyya keenyaa eegsifneerra jennee fokkorra. Garuu immoo warruma adii injifanne jennee fokkorru kana jala harka qabannee qamadii kadhanna turre. Kadhataa kabaja maaltu jira? Kadhataa tahanii birmadummaa maaltu jira? Akkuma beektan diinagdee kufaatii irra ture dhaalle. Daawwannaa kanarratti haasaa kan taasisan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Toshoomee Addunyaa injifannoo qaama biraa kabajuu irraa gara injifannoo keenya kabajuutti ce'uu bira dabarree injifannoo bulchuu dandeenya irraa jedhan. Yeroo baay'ee injifannoo qaama biraa, injifannoo siyaasaa hammayyaa iddoo hin jiraanneetti, injifannoo faayidaa biyyaa kan itti hin eegne irratti injifannoo guyyaa jennee sagantaa adda addaa qopheessaa turre. Yaa ta'u malee yeroo jalqabaaf waggaa 7 darbe keessatti injifannoo keenya kabajaa dabarsineerra. Injifannoo kana keessatti jijjiirama dinagdee, jijjiirama hawaasummaa, jijjiirama siyaasaa, bu'aa qabeessummaa kan ta'e sadarkaa addunyaatti beekamuu kan danda'u baay'ee bu'aa qabeessummaa kan ta'e hojii hojjenneerra. Jijjiirama injifannoo guyyaa har'a yoo kabajnu jijjiirama kana adda kan isa ga'u jijjiirama fiduu qofa odoo hin taane jijjiirama bulchuu akka dandeenyu kan agarsiisne waan ta'eef jijjiiramni kun hangam jijjiirama beekumsa irratti bu'uura kan go'e jijjiirama haqaa akka ta'e kan nutti agarsiisudha. Injifannoo bitootessa 24 gonfanneen gama hawaasummaa dinagdee siyaasaan jijjiiramni qabatamaan dhufuu himuuni
Jijjiiramni dhufees beekumsaaf ogummaan hoogganamee injifannoo dachaa galmeessaa jiraachuu dubbataniiru. Jijjiirama kana baay'ee adda kan isa ga'u geessaa dinagdee uumuu, jijjiirama fiduu, jijjiiramni kun sadarkaa uummataatti akka gadi bu'u kan barbaadu waan ta'eef Shaggar magaalaa ammayyaa hundeessuusaa hangam jijjiiramni kun sadarkaa biyyaatti, sadarkaa uummataatti jijjiirama fiduu akka barbaade kan agarsiisudha. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Bariisoo Faayisaa waggoottan torban darbanitti gama oomishaa fi oomishtummaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessaniin bu'aa guddaan argamaniiru jedhan. Akka waliigalaatti rakkoon keenya kan adda bahee jiru tokko wabii nyaataa mirkaneessuu rakkoo keenya ture. Oomisha alergii irratti rakkoo ture. Oomisha alaa galuu sanneetu guddaa ture. Oomisha alergii adabaluu alaa galuu bakka habuusnu carraa hojii adabalonneetti galmoota kana bocanneetti seenne yoo sana hojii jalqabnu bona irratti hojiin hojjetamu tokko illee hin turre jechaadha. San jechuun kuduraa muduraa adda addaa jallisiidhaan baratameen alatti midhaan irratti hojiin hojjennu hin jiru. Kanaaf bara sana hektaara 7,000 hojjenneeti bara kana irratti hektaara miliyoona 4 irratti karoorfanne miliyoona 3.3 raawwannaan ta'eef bona irratti injifannoo guddaadha kan mirkaneessinee carraa hojii uumnee jirra. Wabii nyaataa keenya mirkaneessuu keessatti gumaacha guddaa hojjennee jirra. Oomisha alaa galu hambisnee oomisha biyya keessatti bakka buusnee irra alergii keenya daballeedha gumaacha guddaa nu fidee jira jechaadha. Ganna irratti soolaallu bara san irratti kan hojjechaa turre hektaara 1,000,000 6 kan hin caalledha sana hojjechaa turre. Yeroo ammaatti ganna qofaan hektaara miliyoona 11 geenye jirra. Yoo xiqqaate midhaan miliyoona 100 kuntaala miliyoona 355 bara kana mirkaneessuu dandeenye jirra. Arfaas irratti karaa wal fakkaatuun hektaara 300 kan hin caalle kan hojjetamaa ture amma miliyoona 1.7 geenye jirra. Achirra miliyoona 40 olti bara baraan eegama bara darbe miliyoona 32 akkas arganne. Kanaaf jijjiirama guddaadha oligaan kun damee dhumisa midhaanii bichaadha olaalti. Misuma beelladaatiinis kuduraalee fi muduraalee adda addaatiinis ashaara magariisa irrattis hojiin hojjetame hojii ajaa'ibsiisaadha. Qonnaan bulaan keenya illee kanarraa fayyadamee jira. Dinagdeen biyya keenya kanarraa fayyadamee jira. Nus immoo hojii qonnaa olii galatti gaggeessaa turre bara dheeraa gaggeeffamaa ture seenaa qonnaa keessatti waggoottan torban kun boqonnaa addaa fi tarkaanfii addaatu qonna irratti ennee fudhatamuu hin danda'a jechaadha. Jijjiirama akka biyyaatti dhufaniinis fayyadamummaan dubartootaa mirkanaa'eera. Jijjiirama akka biyyaatti dhufa keessatti tokkoffaa dubartoonni keenya hedduu fayyadamoodha. Jijjiirama keessattuu injifannoo siyaasaa caba siyaasaa fayyame keessatti riifoormii siyaasaa taasifameen hirmaannaan dubartoonni gahee isaan hooggansa keessatti qaban sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti itti amaname seektaroota gurguddaa akka hoogganan ta'ee jira. Hirmaannaan dubartootaa manneen maree sadarkaadhaan jiran keessatti dabaleeti kan jiru filannoo yeroo darbeetiinis qabatamaadhaan dubartoonni keenya akka danda'an agarsiisuun danda'ameeti kan jiru. Bu'aan olaanaanis irraa argameeti kan jiru. Gama dinagdeetiinis dubartoonni keenya magaalaattis baadiyyaattis inisheetiivoota mootummaan bocee hojiirra oolchaalu keessatti hirmaattootaa fayyadamtooti kan ta'aa jiran jechuudha. Qonnaan bultoonni ooruun isaanii daawwatames muuxannoo gaarii mootummaan jijjiiramaa nuu fidanii bu'aa guddaa arganneerra jedhan. Duraan hin beekamu ture lafa kana guutuu hektaara 617 kana duraan qonnaan bulaa muraasatu hojjeta. Abbootii qabeenyatti dhufee asitti hojjeta. Inni kun immoo kan lafa bulutu caalayyu. Yeroo ammaa kana akkuma argitan qamadiin mootummaa jijjiiramaa kan muuxannoo nuu fide qamadiin bal'inaan sirriitti oomishamaa jira jechaadha zoonii kanarratti. Amma yeroo kanaan akkuma ilaaltan qamadiin kun nuufii miti nurra darbee raawwattee addunyaadha kan ta'u. Qamadii kana itti galee qote bulaan hundi isaatu hojjechaa hojiitti eegagalee raawwatee har'a bu'aasaa yoo laallu guduraa fuduraa hojjennu sani dallaala faddaalatu nurratti akka barbaadetti taphataayyuudha. Yeroo inni ga'utti gurgurachuudhaaf nuti caarraan argannu isaan immoo birrii gadi caccabsanii nurraa bitan. Amma yeroo ammaa kana qamadiin amma haame kanaan mana ol kaa'eera. Yeroo inni ka'eettan gurguradha gizin barbaadetti qarshii eeggadheetan gurguradha. Kanaafuu amma qote bulaan amma jirru kun hundi keenya hojii kanatti waan galleef nuti mootummaa kana amma isa irra jaraba agalatoomuun jechuu barbaada. Warshaan sibiilaa Seenchar Bizinees Giruuppii magaalaa Bishooftuutti argamus jila kanaan daawwatameera.